Nagaani fararri waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu Yesuus Kiristoos isa nu jaalateef galanni guddaan haa ta'u egaa sagalee waaqayyoo isa akka jedhu irratti walii wajjiniin sagalee waaqayyoo laallee nan kadhadha waaqayyo dinqii gurguddaa jidduu keenyatti hojjeta humni sagalee waaqayyoo jidduu keenyatti hojii isaa in eegala Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos si arga bara duree jedhuun sagalee waaqayyoo walii wajjiniin in ilaalla asumarra dhaabannees immoo walii wajjin waaqayyoo in kadhanna maalan jedhee ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos si arga golati jirtu keessatti lafati jirtutti biyyati jirtutti haalati keessa jirtu keessatti ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos si arga galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen waa'een kee isa duraa kan dhokate sitti hin fakkaatin jireenyi kee isa duraa kan dhokate sitti hin fakkaatin wanti ati qabdu wanti ati irratti rakkachaa jirtu wanti kamuyyuu Kiristoos ilma waaqayyoo jalaa hin dhokatu waan ta'eef Yesuus Kiristoos ilmi waaqayyoo amma sa'aatii kanatti sagalee kanaan si arga Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos sagal soddomii shan irratti akkas jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen Maatiyos sagal soddomii shan irratti sagalee waaqayyoodha akkas jira Maatiyos sagal soddomii shan Yesuus mandaroota hundumaa fi gandeen keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa waaqayyoos himaa dhukkubaa fi dhibee hundumaattis fayyisaa ture jira galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen irraan deebi'ee dubbisa Yesuus mandaroota hundumaa fi gandeen keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa waaqayyoo himaa dhukkubaa fi dhibee hundumaattis fayyisaa ture inni namoota akka hoolotaatti kan hin qabneetti bututanii gatamanii turan sana yommuu arge hidhoo'eefi yommus bartoota isaatiin midhaan sassaabamu baay'eedha hojjettoonni sassaaban garuu muraasa egaa hojjettoota midhaan sassaaban itti yaafatuuf abbaa midhaanii kadhadhaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa kutaa kana keessatti Maatiyos kan inni barreesse wangeela Maatiyos keessatti maal jedha Yesuus Kiristoos mandaroota hundumaa keessa akkasumas immoo gandeen keessaa fi manneen sagadaa keessa naanna'ee barsiisaa waa'ee mootummaa waaqayyoo himaa ture yeroo kana godhu keessatti immoo dhukkubaa dhibee hundumaatti immoo namoota fayyisaa ture Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen dhukkubaa fi dhibee hundumaatti namoota fayyisaa gandeen hunduma keessa iyyuu naanna'aa ture eessa keessa biyyattii hunduma keessa ganda hunduma keessa manneen sagadaa hunduma keessa naanna'ee dhukkuba adda addaatti warra qabamanii jiran hunduma fayyisaa ture kan isin ajaa'ibu immoo waan caaluu fi hangafa kan ta'e waa'ee mootummaa waaqayyoos immoo maal gochaa ture barsiisaa itti himaa ture Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen dhukkuba dhibee hundumaatti erga isaan fayyisee booda erga isaan oolchee booda du'a hafuuras akka isaan hin duuneef jireenya bara baraa akka isaan qabaataniif bara baraan akka isaan jiraataniif waa'ee mootummaa waaqayyoos immoo maal gochaa turedha isaanitti himaa ture sana booda Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen inni namoota akka hoolotaatti kan hin qabneetti bututanii gatamanii taroon sana yommuu arge hidhoo'eefi yookaan immoo garaa laafeefi hin gaddeefi Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen namoota akkamii argeedha gandeen keessa yommuu naanna'u biyya keessa yommuu naanna'u manneen sagadaa keessa yommuu naanna'u Yesuus namoota akkamii arge jedha namoota akka hoolotaatti kan hin qabne Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u akka hoolotaatti kan hin qabne namoota bututanii gataman argeedha kan maal ta'an bututanii kan gataman Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u bututamanii warra gataman kana gaafa argu maal jedhe midhaan sassaabamu baay'eedha hojjettoonni sassaaban garuu muraasa waaqayyoon isaa abbaa midhaanichaa kadhadha hojjettoota baay'ee itti yaafatu jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen bartoonni gooftaa kudha lamaan
kan sabari danda'an miti. Danuudha ne gooftan warri bututan danuudha warri abdiin isaanii du'e danuudha warri gataman danuudha warri du'aniif abdiin isaanii jala du'e baay'eedha isaan kana jireenyatti jiraachisuudhaaf hojjettoota baay'eetu barbaachisaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ameen ameen kanaaf hin argeera maal argi warra bututanii gataman sana argeera warra gataman sana argeera Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u gatamaa inni argu maqaan isaa ulfaatu gatamaa inni argu maqaan isaa ulfaatu warra bututan warra gataman Yesuus Kiristoosin argee jedha macaafichi Bolessa ko politiko har'a Yesuus si arga golati jirtutti si arga biyyatti jirtutti si arga haalati keessa jirtu keessatti Yesuus si argan jedhe Mena arga edime si arga Yesus galanni fulfinni Yesus Kristos ilaafatu amen 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 si arga njere Yesus rakkina ke arga ibina ke arga yaddo ke arga baasitu ulfaate arga itasif gale sana arga Yesus ilaaf galanni guddaanaadha gara gandeen kana gaafade gandeen kana keessa gaafadaan no namoota akka hoolota tika dhabani akka hoolota tika dhabani bututani gatamaniit abdiin isaanii kan dhume mul'anni isaanii kan dukkanaay fuundurri isaanii kan itti dukkanaay mul'anni isaanii kan itti dukkanaay abduun isaanii kan dukkanaay abdii kan kutatani kan ofirra gadi taani kan bututan hin argee buleessa ko politiko haalati keessa jirtu keessatti Yesuus amma si arga rakkinati keessa jirtu keessatti Yesuus amma si arga waan si qabee jiru keessatti amma Yesuus si arga Sergu bichaamiti furmaata siifida Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen kutaa kana keessatti dhibee hundumaatti dhukkuba hundumaatti maal godheera hin fayyise Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen amma waan sitti ulfaate waan jireenya kee gadi qabe waan bara kee gadi qabe waan mul'ata kee gadi qabe waan abjuu kee gadi qabe waan karoora kee gadi qabe Yesuusin argaan jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u hin argaan jedhe haleluuyaa rapatuna mala bajala badiabos roba katuda la bajana mariabo si arga bolesako si arga Yesuus si arga politiko inkaranname mai katola bara la bajana mariabo roba katula bajana mariabo rila badena molo bajana mariabo arga kesenol kasana fana karadda maka inarga si arga rakkina ke amma inarga dukuba ke inarga yaddo ke inarga chaba ke inarga midama ke inarga inar ganjare harra Yesuus timulata natala bajana mariabo Orra badana makiya mullachuu dhabe rakkinni koo mullachuu dhabe dhibbanni koo mullachuu dhabe madaan koo mullachuu dhabe jettanii kana aadaa jirtan madaa keessan namni kan siniif hin beenne madaa keessan firri kan siniif hin beenne madaa keessan haati keessan abbaan keessan kan siniif hin beenne madaa baattanii aadaa kan deemtan gaddaa kan deemtan mimmaan keessan dhangalaasaa kan deemtan bo'aa kan deemtan sagalee misiraachoo si qaba har'a Yesuus si argaan jedhe inni madaa namaa fayyisu si arga inni qaba namaa wallaanu si arga inni gaafii namaa deebisu si arga ini dibe nama fayyisu si argan jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaanaa ta'u si arga me Yesuus na arga jechana fana karadha makatuudha baacha amma suman kana namoonni baay'een milikkita ofirratti agartu dhaabachuu dadhabdanii namoonni lafa dhooftan jirtu dhaabachuu dadhabdanii amma namoonni humna waaqayyoo jala dhaabachuu dadhabdanii sagalee waaqayyoo kana jala dhaabachuu dadhabdanii namoonni lafa dhooftan jirtu maayichoolaa baadaanaa maajaalaa baadiyyaa ol kaasa arga keessa nan karadha makatuudha baachaanaa maadiyyaa abbaa koo kaleessa akkana dhageesse har'as akkana dhageessu nan amana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin humni kee amma haa darbu bututanii kan jiran gatamanii kan jiran raffatamanii kan jiran rakkatanii kan jiran cabanii kan jiran wallaansa kan dhaban fira kan dhaban abbaa kan dhaban haadha kan dhaban gargaaraa kan dhaban yaa waaqayyo gooftaa akka namicha yaa waaqayyo gooftaa waggaa 38 guutuu galaana bukkeetti gatame fira dhabee yaa waaqayyo kan isa gargaaru dhabee kan isa yaa waaqayyo gooftaa bira dhaabatu dhabee abdiin isaa dhume sana gaaf tokko gara isaa dhatte yaa waaqayyo gooftaa eemalaa dhatte gaaf tokko adeemaa dhatte gaaf tokko lafanni jiru dhatte gaaf tokko golanni jiru seente gaaf tokko siree isaa irratti dhatte bakka inni ciisee jirutti dhatte bakka inni gatamee jirutti dhatte fayyistee iddoo sana isa kaaste har'allee maqaa Yesuus Kiristoos sin kadhadha ani garbicha kee wajjin akka hojjettu dubbii afaan kooti yaa waaqayyo gooftaa akka kabajju nan amana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos rakkina adda addaa keessa kan jiran dhiphina adda addaa keessa kan jiran yaaddoo adda addaa keessa kan jiran qabaa adda addaa keessa kan jiran sagantaa kanarra kan jiran maqaa ilma kee Yesuus
Kristos boa kan jiran himman isaanii dhangalaasaa kan jiran maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nan kadhadhaabe sa'aatii kana jalqabe hidhaan jireenya isaa irra jiru hidhaan bara isaa irra jiru hidhaan maatii isaa irra jiru hidhaan fayyaa isaa irra jiru maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos ammarraa jalqabe gadaadhiisu daf maqaa Yesuus Kiristoosin gadhiisi nagaa isaanii nyaachaa kan baate jireenya isaanii nyaachaa kan baate mul'ata isaanii nyaachaa kan baate abjuu isaanii nyaachaa kan baate karoora isaanii nyaachaa kan baate maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosin sin ajaja baay'eessa Rabodina mas rola bajana Maria bos amma hafayyan umni fayyisu waaqayyo hadarbu amma umni fayyisu waaqayyo hadarbu amma jawwichi awaraanamu bofichi awaraanamu hawaraanamu maqaa Yesuus tonqolaan awaraanamu digimtiin awaraanamu Lucifer awaraanamu waraanera maqaa Yesuus waraanera maqaa Yesuus waraanera maqaa Yesuus Dukkuba dhibee hundumaatti isaan fayyisee sagaleen kee akkuma dubbatu har'a maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos dukkuba adda addaa baasanii kan deeman dhibee adda addaa baasanii kan deeman yaaddoo adda addaa baasanii kan deeman rakkina adda addaa baasanii kan deeman gaaffii adda addaa baasanii kan deeman amma sa'aatii kana jalqabe maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositti furmaata argatanii hayyikamuu hidhaan isaanii hayyikamuu maqaa Yesuus hayyikamuu maqaa Yesuus hayyikamuu maqaa Yesuus Guyyaadhaa gara guyyaatti waggaadhaa gara waggaatti inni isaan faana deemaa ture Lot Abraham faana ba'ee kakuu Abrahamiin booddeetti harkisaaf kuma ture har'allee Looxi kan isaanitti ta'e jireenya isaanitti Looxi kan ta'e eebba isaanii booddeetti kan harkisu kakuu isaanii booddeetti kan harkisu mul'ata isaanii booddeetti kan harkisu abjuu isaanii booddeetti kan harkisu humni Lucifer afurri xonqolaa afurri digimtii afurri biyya lafaa kana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin ammarraa jalqabe kan waraaname haa ta'u rifeensa mataa isaanii jalqabe qeensa miila isaaniitti ibidda waaqayyo ajajeera ibidda waaqayyo ajajeera ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu daafi caraanii maqaa Yesuus daa'ilafaan maqaa Yesuus Kiristoos baay'ee keessaa maqaa Yesuus Ikatola badia bora la bajana Maria bora la bajala Maria bos Beirut irratti kan hojjettu Oman irratti kan hojjettu Djibouti irratti kan hojjettu Makatula badala badia bos roba la bajana biyyoota arabaa adda addaa keessatti kan hojjettu maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositti maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos afuri xonqola afuri digimti baay'ee maqaa Yesuus waan uffatanii waan dubbatanii waan harkatti kaatanii waan mormatti kaawwatanii kan itti seente maqaa Yesuus Kiristoos irratti hojjisiistee fiddee kan itti kennite baay'ee keessa maqaa Yesuus Kiristoos jawwee mana isaan keessa jiran keessatti kan qallabamu amma nan ajaja maqaa Yesuus Kiristoos du'aan haa ba'u maqaa Yesuus du'ee haa ba'u maqaa Yesuus du'ee haa ba'u maqaa Yesuus du'ee haa ba'u jawwichi du'ee haa ba'u bofichi du'ee haa ba'u maqaa Yesuus xonqolaan du'ee haa ba'u maqaa Yesuus Kiristoositti Labatula badiabos roba baba jana mariabos makatula bajala baria afuri sagagala Yekatuna majala bariabos afuri sagagala dalota kana barbada jirtu sojin sagagalu dab kan barbado wajin cisu dab kan barbado sinaja maqaa Yesuus Kiristoos inda fijaran baay'eessa maqaa Yesuus Kiristoos baay'eessa maqaa Yesuus waranan gola sanjirtu jirani waranan lafa sanjirani waranan biyya sanjirani waranan hala san keessa jiran keessa waranan Pai maqaa Yesuus Kiristoos daf dafi qarani maqaa Yesuus Kiristoos pai keessa ibiddi waaqaa gubu ropa katola bajila variabos rula batena mola bajala variabos makatula bajina mariabos afurri abartu Beirut irratti kan abartu Oman irratti kan abartu maqaa Yesuus Kiristoos sinajaja maqaa Yesuus sinajaja baay'eessa maqaa Yesuusin baay'eessa irratti kan abartu alota kan abartu afurri abarsa afurri balaa maqaa Yesuus Kiristoositti baay'ee maqaa Yesuusin afurri callee afurri boranticha alota kana faana kan biyya baate
dhaloota kana faana kan biyya hambaa kana seente maqaa Yesuus Kiristoosiiti maatii keessatti qallabamaa kan baate afurri abbaarra haadharraa kan tarkaanfattee kan dhufte afurri qallee afurri booranticha maqaa Yesuus Kiristoosiin sin ajaja daafi maqaa Yesuus Kiristoosiin xaragami keessa rifeensa mataa isaanii kan fitte fuula isaanii kan kukkutte maqaa Yesuus Kiristoos rifeensa mataa isaaniitti awwaara kan natte daaf sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoosiiti rifeensa mataa isaanii irra xaragaa kan jirtu awwaara mataatti kan naqxe maqaa Yesuus Kiristoos sin ajaja baay'eessa maqaa Yesuusin baay'eessa maqaa Yesuusin baay'eessa maqaa Yesuusin baay'eessa daf har gudii sitti dhufeera salphateer tarra maqaa Yesuusin salphateer tarra maqaa Yesuusin qabamteer tarra maqaa Yesuusin himbaatu afurri illuminaati afurri dhibbajaaf jaatamija himbaatu warra maqaa Yesuus Kiristoos dhaloota kana gadhiisi namoota qabdee jirtu gadhiisi maqaa Yesuusin sin ajaja gadhiisi maqaa Yesuusin gadhiisi maqaa Yesuusin gadhiisi maqaa Yesuusin gadhiisi maqaa Yesuusin naakatuna rola baajana Maariyaamos qabamteerta maqaa Yesuusin qabamteerta maqaa Yesuusin himbaatu maqaa Yesuus Kiristoosiiti si qabeera afurri waaqayyo ila afura tokko lafaannee wayyoo jechaa jira lafaannee polisii tokko wayyoo nan qabame jechaa jira qabamtee jirta maqaa Yesuusin qabamteerta maqaa Yesuusin ila amma maqaa Yesuus Kiristoosiin ila polisii tokko keessa gaggaragalaa jira garaachasii keessa gaggaragalaa jira gaggalabbatamaa jira amma maqaa Yesuus Kiristoosiin haqqisiisuudhaan keessaa ba'a amma haggochuudhaan keessaa ba'a dabsi ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin qorsaan kan seen waan nyaattuun kan itti galte dabsi ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin marqumaan ishee keessa kan gaggaragalaa jirtu lapheetti kan rakkachaa jirtu baay'eessa maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'eessa maqaa Yesuus Kiristoos summii keetti fudhadhuuti bayi kufata kee guurii bayi bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa namaa moggaafattee kan deemtu roolaa baadiyyaabos maqaa tajaajiltootaa moggaafattee kan deemtu maqaa amantootaa moggaafattee kan deemtu afurri attaallaltee jiraattu sin ajaja har'a maqaa Yesuus Kiristoosiitiin afurri attaallaltee jiraattu afurri attaallaltee keessa jiraattu afurri dhokattee keessa jiraattu dabi maqaa Yesuus Kiristoosiin si waraaneera rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaa itti ibidda waaqaa ajajeera ibidda kana jalan dhaabattu waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa Yesuusiin naakatuna roolaa baadiyyaabos labadona malabadiabos rola bajana mariabos makatula bajana mariabos halkan isani kan jekto halkan isani nama fakkatte urfte ka wajjinin bulto raduna ma kalabaja halkan isani awwalota giddu kan isan bulchito halkan isani waradu awwajjinin kan bulchito makatula bajala bodiabos maqaddada mogafatte kan demto arrasina jaja maqa Yesus Kristos alota kana gaddise garabi tabara baraka demto si ajaje maqa Yesusin baykessa 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 ilabo oh nana jaja maqa Yesus Kristos afori tokko Facebook irra bullet tokko tigale Facebook irra wanta shellaltun itigale ay amma maqa Yesus Kristos loba diabos orkasa argesan orkasa namni kamu ajajama tarawa kayo ajajama makatula badiabos rola badia orkasa arge orkasa Facebook irratti galera namni kamu yol kaasa na wajin kana kan jirtan namni kamu yochuna ol kaasa Facebook irratti gale amma tarane ke sadema rula badiobos mekatula badiabos rula ba ikatula bajalabos afuri Facebook irra TikTok irra makatula YouTube irra ittigalte maqa Yesus Kristos sinaja jamma dalota kana kan qabde kan jirtu kanan dalota qabde kan jirtu sagale waaqayyo akkasan dubbisne sagale waaqayyo akkasan ilalle waaqayyo wajin tokkuma akkasan gole jireenya sadi qabde kan jirtu amma sinaja jamma Yesus Kristos referensa mataasani jalqabe kan samila sayti bidda waaqayyo ajajeera dhaabachuu dandeessu tokko dhaabachuu dandeessu lama dhaabachuu dandeessu sadi dhaabachuu dandeessu dailaba maqa Yesus Kristos dailaba daf carani deebi kita daf maqa Yesus Kristos carani deebi caran ibiddi waaqaas yaa gubat siya gubu biddi waaqa
gubadhu maqaa Yesuusin, gubadhu maqaa Yesuusin, gubadhu maqaa Yesuusin, gubadhu maqaa Yesuusin, gubadhu maqaa Yesuusin. Yes. Roba dana mala bori abora laba dana mariamos. Gubadhu. Dhaabachuu dandeessu. Dhaabachuu dandeessu. Dhaabachuu dandeessu. Dhaabachuu dandeessu. Daf karaa deemi keessa. Karaa deemi. TikTok irraan kan seente, YouTube irraan kan seente, Facebook irraan kan seente. Bay ibiddi waaqaa si haguugu. 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 Gubadhu 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 gubadhu. ተቃጠል በኢየሱስ ስም 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 የእግዚአብሔር እሳት ይውደቅብህ የእግዚአብሔር እሳት ይውደቅብህ በኢየሱስ ስም ተቃጠል በኢየሱስ ስም ተቃጠል በኢየሱስ ስም ተቃጠል በኢየሱስ ስም ተቃጠል ጉበጡ መቃ ኢየሱስ ጉበጡ መቃ ኢየሱስ ጉበጡ መቃ ኢየሱስ ጉበጡ መቃ ቃሉ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቴ ላባዶና ማላባሪያቦስ ሮላ ባዳና ማላባሪያቦስ Makatuna baradola badal. Talialo. Aunu. Raduna makatula badal. Rola badiabos. Afur to kunar gajira. Afur kuni kalima sherratti gani. Raduna malabari. Kalim ni sheda. Wanti shewajini nasaw. Ulfina waaqayyo fontan tani fana shefana maidola bariya kanarra kan kai politika afurri haman jirenya shekesatti galeer afurri haman jirenya chita goxaxareer politin kun baay'ee jiqama jirti baay'ee dhiphachaa jirti baay'ee rakkachaa jirti amma afurri kun Iniya amma maqaa Yesuus Kiristoositi. Iniya amma maqaa Yesuusiti. Iniya amma maqaa Yesuusi. Rola badiabos. Makatula ba ajachera. Carane la fanne urtifachiisa keessa deemama. Carane la fanne urtifachiisa keessa deema. Urgufee keessa deemama. Hollachiisee keessa deemama. Daf maqaa Yesuus Kiristoositi. Daf sina jaja maqaa Yesuusiti. Baay'isa. Allah doona maas. Baay'isa. Gaa'illi qulqulluudha. Isichi isaallee qulqulluudha. Gaa'ila xureessuudhaaf kan deemtu maqaa Yesuus Kiristoos si waraaneera. Waraanen. Daafi maqaa Yesuus Kiristoos aloonni baay'ee hollachiisaara namoota baay'ee hollachiisaara urgufaara keessa isaanii bibbirrachaa jira amma maqaa Yesuus Kiristoos ajajeera rifeensa mataa isaanii qabee qeensa miila isaaniitti ibidda waaqayyoo ajajeera ibidda kana jala afurii xonqolaa hin dhaabatu afurii digimtii hin dhaabatu afurii budaa hin dhaabatu maqaa Yesuusitiin amma in xaragama lafadhaa maqaa Yesuusiin homni afura macha dukkana kamu dhaabachuu hin danda'u maqaa Yesuus Kiristoos dhaabachuu hin danda'u maqaa Yesuus ajajeera maqaa Yesuus daf qaraari keessa waraaname hin baatu warra guyyaatu dhufe waaqayyo guyyaa fideera guyyaa hiikamsaa fideera lootaaf guyyaa dhaloonni birmaduutti baan waaqayyo guyyaa fide waaqayyotu yeroo fide waaqayyotu guyyaa fide waaqayyotu haala mijeesse hin dandeessu dhaabatte hin dandeessu maqaa Yesuusin laafaatu namas waraanan si waraaneera abjuudhaan nama du'e argitee qabultu abjuudhaan haati ishee duute argiti abjuudhaan abbaan ishee du'e argiti abjuudhaan obbolaan ishee du'e argiti aloonni kun aloota akkanaatu jira namoota akka akkanaatu jira namoota hedduudha abjuudhaan du'a arganii bulu karraa kan ka'e nagaan isaanii nyaatamera nagaan qabani baay'ee dhiphatu baay'ee boo'u baay'ee mimmaan isaanii dhangalaasu har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin Yesuus si argaa har'a si arguudhaaf Yesuus dhufeera golatti jirtu alatti jirtu keessatti Yesuus si arguu dhufe Yesuus si barbaaduu dhufe Yesuus si oolchuu dhufe Yesuus si fayyisuu dhufe
Madake fayyisuu dhufe, qabakee fayyisuu dhufe, si wallaanuu dhufe har'a. Yesuusidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Har'a maqaa Yesuus Kiristoos ni wallaanamtan jedhe. Amma maqaa Yesuus ni wallaanamta. Amma maqaa Yesuus ni gargaaramta. Amma maqaa Yesuus harki Waaqayyoo jidduu sii gala. Harki Waaqayyoo jidduu sii gala. Barruun Waaqayyoo jidduu sii gala. Irreen Waaqayyoo jidduu sii gala. Kanarraa kan ka'e namoonni kun baay'ee jeeqamaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoositiin lammaffaa jireenya isaa itti deebi'uu hin dandeessu. Lammaffaaf jura isaa rakkisuu hin dandeessu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin humni kun si waraaneera. Haala kan abjuu isaanii kan jeeqxu. Haala kan du'a wajjin kan bulchitu. Haala kan du'a kan itti isaanitti agarsiistu. Nagaa isaanii kan nyaatte. Bara isaanii eebba isaanii kan nyaatte. Maatii isaanii kan dhiphistu. Jireenya isaanii kan dhiphistu. Baay'ee maqaa Yesuus Kiristoositiin waraaname. Waraaname maqaa Yesuusiin. Waraaname maqaa Yesuus Kiristoosiin waraaname ibiddi Waaqaa si haa gubu. Gubadhu keessa dhaabachuu hin dandeessu. Qaragami keessa ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu. 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 O raaduna maalaa toolaabaa. Ilaa hafuura irratti daggamsiifameetu jira. Obboleettii tokko irratti daggamsiifameera. Hafuura kana waraana amma maqaa Yesuus Kiristoosiin nan eeyya. Digimtiidha irratti daggamsiifamee jira. Irratti daggamsiifameera. Raaduna maalaabaa. Obboloota hedduudha. Gojjamiif Gondoritti kan irratti daggamsiifamee jira. Bushooputti kan irratti daggamsiifamee jira. Boqojjiitti kan irratti daggamsiifamee jira. Raaduna maalaa. Rola baadiyaaboo kilaadinaa moojilaa baadiyaabos. Rola baadiyaab keessatti obboleettiin tokko ollama ishiitti daggamsiifame. Ollama ishiitti daggamsiifame. Riikaatuudhaa baalaa baadiyaabos. Akkasumas immoo biyyoota adda addaa biyyoota arabaan keessa jirtan keessatti irratti daggamsiisanii kan isin nyaachisan jiru. Irratti daggamsiisanii kan isinitti uffisan jiru. Irratti daggamsiisanii harka keessanitti qubee kan kaa'antu jira. Irratti daggamsiisanii harka keessa irratti kan hidhantu jira. Irratti daggamsiisanii morma keessatti kan hidhantu jira. Rattuu laafaati amma yeroo kanatti sagalee kana sonna dhaggeeffattu obboleettiin tokko wanta milikkita wayii morma kee irraa qabda. Milikkita wayii morma kee irraa qabda. Milikkita morma irraa qabdu kana siif kenname. Milikkita morma irraa qabdu kana siif kenname. Akka kennaatti siif kenname baay'ee jaalatte. Baay'ee jaalattee fudhatte kennaadha jettee baay'ee jaalatte lafan goota yeroo hundumaa morma kee irraa qabda amma sagalee kana dhaggeeffachaa jirta amma sagalee gosi dhaqqaba maayikoo taalaa baadiyyaaboo roolaa siif kenname wanti kun irratti hojjisiifamee sii laatame guyyaa wanta kana hidhatte irraa ka'ee jireenyi kee baay'ee gadi bu'eera nagaan kee baay'ee gadi bu'eera kadhannaan kee baay'ee gadi bu'eera bakka wanti ati gootu hundumtu baay'ee gadi bu'e amma kinoo ofirraa qabda maayikaatuudha amma sa'aatii kanatti morma keerra jira raalaabaa doonaa maaklaa duulaabaa ruulaabaa jeenaa maadiyaaboot waraaneera maqaa Yesuusiin waraaneera fashaleesseera hojii digimti fashaleesseera maqaa Yesuusitiin kan fashalaa yaa ta'u maqaa Yesuusiin hojiin isaa kan diigame yaa ta'u maqaa Yesuusiin ሟርትና ድግምት በእስራኤል ላይ አይሰራም ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም ዛሬ በኢየሱስም አዝዛለሁ በአንቺ ላይ በኢየሱስም የተተኮሰ መሳሪያ በኢየሱስም የከሸፈ ይሁን ሟርቲፍ ድግምትን ስረትን ወጀቱ መቃ ኢየሱስን ሞርቱን ፈልፈልቱን ጅሬኛ ከረቲ መቃ ኢየሱስን ወጀቱ ኦቦሎታ ባዬ ከስኒፍ ከነመ ጅራ እረቶ ወጀታሜ ከስኒፍ ከነመ አርከ ከሰቲ ከን ካተንጁ ሞርማ ከሰቲ ከን ካተንጁ ኡፈታ ከነ ስኒፍ ከነን ጅራ ማይ ታላባዲያቦ ኡፈታ irratti hojjisiifame uffata san keessaa uffata qabdan keessaa uffata san baay'ee jaalatu akkasiin sirriitti uffata san jaalattan uffata san akkasiin uffattani jireenyi keessan gaafa uffata san uffatta irra jalqabee gadi bu'eera laatuuna maalaa baadiyaa waraaneera maqaa Yesuus Kiristoositiin waraaneera loo baadiyaa boora laa baadiyaa boos meekaatuudha baara laa baadiyaa boos sanan kanatti amma safura dhibba jaaf jaatamii jaaf buleetti tokko afura dhibba jaaf jaatamii jaan qabamteera afura dhibba jaaf jaatamii jaan qabamteera goddanyaa keetu si affeere gara guruppii sanaatti akka galtu kan si taasise goddanyaa keetu si affeere goddanyaa keetiin affeeramtee gara guruppii sanaa seente guruppii sana erga seentee booda maqaa kee hin kennite hiikaataa laa baadiyaa footoo kee hin kennite riiklaa duunaa maasaa laa baadiyaa boos milikkita siif haa ta'u
meerraduna mallaka ke hinkennite ruklatuna ma jalaba karra kan ke jireenyi ke duwwaa ta'eera amma jireenyi ke baay'ee duwwaadha maayituna ma klatula ba jalaba diabos ropa katuna ma laba diabora laba jana mariyawa waraneera maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya keerra waraneera ulkaas harkake itala bare harkarratti ibidda waaqaa jajeera 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 harkicha isa ibidda ta'e kana garaacha keerra kaayi laba dana ma jalaba daf sochee bakka jirtu sochee maqaa Yesuus Kiristoositiin sochee ibiddi waaqaa si agubu daf nagaa ishee nyaachaa kan baate eebba ishee nyaachaa kan baate jireenya ishee nyaachaa kan baate kadhannaa isheedhaa kan qabde nagaa isheedhaa kan qabde amma maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa ishee qabdee kan jirtu daf sochee innaabattu maqaa Yesuus Kiristoositiin yeroon kee dhumeera qaragami keessa David aragami maqaa Yesuus Kiristoosiin baqide baqi si bakseera maqaa Yesuus Kiristoosiin baqi keessa bai maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuus Kiristoosiin loba rula ba diaboro laba jina ma diabos bai maqaa Yesuus Kiristoosiin aragami keessa lubbuu kanaaf sa'aatii kana jalqabee nagaan haa ta'u jawwichi haa waraanamu bofichi haa waraanamu ibbachaaf jaatamii ja'afurii luuminaat haa waraanamu maqaa Yesuusiin haa waraanamu afurii luusifar haa waraanamu maqaa Yesuusiin waraaneera maqaa Yesuusiin waraaneera maqaa Yesuusiin waraaneera laba duna ma laba diaboro laba dana ma diabos rola ba dialo laba dala ba declare jene diabos waraneera nagaa isaanirra waraneera bara isaanirra waraneera mul'ata isaanirra waraneera abjuu isaanirra waraneera karoora isaanirra waraneera fura 666 waraneera fura tiyaansi waraneera maqaa Yesuusiin 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 waraneera ibiddi waaqaa si agubu maqaa Yesuus Kiristoosiin gubat dhaloota baay'ee kan nyaatte dafqa isaanii kan nyaatte mallaqa isaanii kan nyaatte dhiiga isaanii kan dhudde maqaa Yesuus Kiristoosiin si galabbaxeera maqaa Yesuusiin si galabbaxeera teessoo kee galabbaxeera barcuma kee garagalcheera maqaa Yesuusiin garagalcheera maqaa Yesuusiin garagalcheera Yesuus galanni siif haa ta'u Yesuus galanni siif haa ta'u namoonni sinnukkuu lafa sinnukkuu harka keessanii qaba ofirraa dhabda ammoo daqiiqa kan ofirraa dhabda laabaa diyaabos maakaatuu dhaabaa jaalaab namoonni madaalitii fudhatantu jira yeroo kanatti amma sa'aatii kanatti madaalitii fudhachaa kan jirtu laadaa naamaa kilaaduu laabaa jee laabaa diyaabos akkasuma qorsa fudhachaa kan jirtan qorsaan kan jiraattan namoonni jirtu kalee keessan kan sinnukkubu coggaarraa keessan kan sinnukkubu guutummaa dhagna keessanii kan sinnukkubu doktorri dhibee maqaa adda addaa kan sinii moggaase amma maqaa kanneen yaamee xumuruu hin danda'ani Latu dabala bora laba jala bari abos narbi fakkate kan sinkabe ogarra fakkate kan sinkabe makatu laba jala bari au kansari fakkate kan sinkabe kintaroti fakkate jireenya keessan qabe kan jiru laada nama kladu laba jala bari au rola pati nama kladu laba jireenya keessan qabe kan jiru lafa sinnukku barka keessan hin qaba dafat amma dinqiitu ta'a amma dinqii hojjeta waaqai amantuma nafana kanadha malo amana me harka waaqayyootu darbaa jira amana me humna waaqayyootu darbaa jira si arga jedheera waaqayyo ani sin arga bakka warra argeenoo efiidha arge garaa laafeeti arge yaadeefi arge isaan fayyise Yesuusidhaaf galanni guddaan warra buututan fayyise warra buututan fayyise Yesuus warra caccaban fayyise Yesuus nikatu labaade yabo madaa harka keessa irra kan qabdan caba inni dhagna keessan keessa cabina kan qabdan caba kan qabdan kamuu haa ta'u dhukkuba kamuu haa ta'u maqaa dhukkuba haa ta'u dhagna keessa irra madaa kamuu haa ta'u qabaam amma maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen irratti baasa ebaadamo labadia barila bo labadaba ya labadia bos rola badia malabadia bo hallelujah mataru labadia bo labadia labadia bos amma baquu jalqaba fulli keessan kachichite
ilkaan keessan baay'ee kan dhukkubu maayitaa laafaa jaalaa baadiyyaa boos amma baquu jalqaba sinirraa dhabama ilaa obboleettiin tokko baay'ee fuula kee nama jalaa baay'ee dhoksita fuulli kee baay'ee si badeera har'aa kan kee baay'ee gadditeerta akkasuma tanafaa itti yaadde hinaftu akkasitti amma kinoo har'a guyyaan kee kun guyyaa keeti laafaa daabaa laafe roolaa baadiinaa moos laafaa yaalaa diyaa maayitoo mee obboleettii kanaaf an dura kadhadha fuulli isheedhaa qiccite bolonni fuulli qiccitame hancufa keessa harkuma keessa irratti tufaa hancufuma keessa harka keessa irratti tufaa furmaanni sama harka jira laatuu namaa jaalaa hancufuma keessan maqaa Yesuusin jedhaati harka keessa irratti tufaa guma dandeesse laabatuu namaas laafaa harka keessa irratti tufaa amma harka keessa lamaa walitti ergaa erga tuftanii booda harka keessa lamaa walitti ergaa sana booda fuula keessa taawwadha laafaa diyaabo saatii kanarraa jalqabee sin ajajaa fuula kanarratti kan darbatan ammarraa jalqabiiti fuula kana iddootti deebisite iddootti deebisi kan duraa caalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin miidhagee argama kan duraa caalaa fuulli keessa miidhagee argama maqaa Yesuusiin miidhagee argama maqaa Yesuusiin bareedee argama maqaa Yesuusiin kan duraa caalaa bareeduu jalqaba ammarraa saatii kana jalqabee raawwateera fayyinni ta'eera fayyaa maqaa Yesuusitiin rifeensi mataa keessanitti awwaarri naqamee kan sin rakkisu akka malees yommuu filattan kan sinirraa luqqa wayyaa jiru ajajeera maqaa Yesuus Kiristoositiin ajajeera maqaa Yesuus Kiristoositiin dibata illuminaatii yookaan 466 dibattaniiti rifeensi keessa sinirraa buqqa'uu eegale rifeensa keessatti awwaarri naqame osoo hin beekin dibattan ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii sheexanaa diiguudhaaf mul'ateera sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu inni karoorseera rifeensa keessan buqqisuudhaaf rifeensa keessan qullaa gochuudhaaf ulfina keessa sinirraa haquudhaaf inni kana karoorseera garuu Waaqayyoo jidduu galeera obboleessi tokko faanti akka malee sirraa dhumataara gar malee gidduu galeera harki Waaqayyoo jawwichi waraanameera bofichi waraanameera dibata tokko malee miidhaguu eegala mataan keessa dibata tokko malee miidhaguu eegala bishaan inni qaxxanii miidhaguu eegala maqaa Yesuus Kiristoositiin ajajeera maqaa Yesuusitiin ta'eera maqaa Yesuusiin maayaaroo laabaar seexanni ofumaa dadhaba Waaqayyo dubbii tokkoon hojii isaa diiga Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen lafa sin dhukkubu namoonni sin dhukkubu qabaa harka keessanii siniifan kadhadha ajajeera maqaa Yesuus Kiristoositiin koronaa haa ta'u vaayirasii haa ta'u HIV vaayirasii haa ta'u narbii haa ta'u kulaalitii haa ta'u coggaarraa kamaa ta'u maqaa Yesuus Kiristoositiin ajajeera kaansarii haa ta'u ajajeera waamuma barbaade haa ta'u doktorri maqaa barbaade haa laatufi ajajeera maqaa Yesuusiin dhiileet godheera maqaa Yesuusiin dhiileet godheera dhagna keessan keessa dhiileet godheera maqaa Yesuusiin xarageera maqaa Yesuusiin amana amantiidhaan ogeessa of laalchisaa osoo ogeessa of laalchistanii fayyuun keessan hin mirkanaa'in madaanitii fudhachaa jirtan hin dhiisinaa dhaqaatii ogeessa of laalchisaa afaanuma kaansarii qabda siin jedhetu afaanuma HIV qabda siin jedhetu afaanuma koronaa qabda siin jedhetu deebi'ee immoo hin jiru siin jedha sababni isaa
Humni fayyisuu Waaqayyoo samma sa'aatii kana sagalee kana keessan darbeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota baay'ee Waaqayyoo yommuu fayyisu argeen jira. HIV'tti namoonni baay'een fayyaniiru, kansariitti namoonni baay'een fayyaniiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Koronaa isa addunyaa raasetti namoonni baay'een fayyaniiru. Ragaa ba'umsa gurguddaa Waaqayyoo dhaloota baay'eedhaaf godheera. Dhaloonni baay'een ragaa ba'aniiru, fayyanii jechuudha. Har'a immoo taraan kan keessa warra amma sagalee kana dhageessan. Fayyinni isiniif haa ta'u. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa dhibee kamittuu. Fayyaa dhukkuba kamittuu. Fayyaa rakkina kamittuu. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa sana booda ofirraa dhabaa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Sittin deebiin maqaa Yesuusitiin. Doktara of ilaalchisaa. Doktara erga ilaalchiftanii booddee madaalitii keessan gatuu dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Duraan dursatii so madaalitiin gatiin doktara of ilaalchisaa. Maaliifi fayyuu keessan ofirratti yoo beektan iyyuu ammuma namoonni ofirratti beektan jirtu fayyuu keessanii. Fayyuu keessa yoo ofirratti beektan iyyuu ragaa isinii ta'a. Afaanummaan salphina keessanii ulfina keessan akka dubbatu Waaqayyo afaan salphina keessan haasa'e deebisee ulfina akka inni haasa'u akka waan godhuuf ulfina Waaqayyoodhaaf kennuu akka dandeessanitti Waaqayyoof ulfina kennuu akka dandeessanitti hojii Waaqayyo hojjete arguu akka dandeessanitti doktoroonni illee arguu akka danda'anitti warrummaan HIV qabda siin jedhe warrummaan kaansarii qabda siin jedhe warrummaan narvii qabda kolaalitii qabda coggaarraa qabda maaloo qabda koronaa qabda sittaase hundumti isaayyuu hin jiru deebi'ee gaafa siin jedhu dinqiidha. Yesuusidhaaf galanni guddaan irraa jeeffatu akkamitti kun ta'e gaafa isaan jedhan Yesuustu kana godhe ettaan ati immoo ittiin ta'uusan. Haalelooyaa kanaaf ogeessa of laalchisuuf wanti barbaachisuuf jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra laamxaan erga fayyisee booda maal jedhe dhaqaatii akka seera buusetti luba of laalchisaa fayyuu keessan akka mirkanaawe Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Maataa loolaa baadiyyaa fayyuun keessan amma maqaa Yesuus Kiristoosiin haa mirkanaa'u. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Birmaduubaa maqaa Yesuusiin. Nagaataa maqaa Yesuusiin. Eebbiseera eebbifamaa. Waaqayyo hojii isaarra jira. Waaqayyo hojii hojjetaa jira. Laafaatiya afurri Waaqayyo waaqa keessa fidaa jira. Namoonni mindaan keessa sin jalaa qabamee fi namoonni mindaan keessa sin jalaa xiqqaate namoonni hojjettanii daf keessa sinii kennamuu didee fi akkasumas laamaatiyaa boolaa baajaa laafaatiyaa boosi Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u mindaan keessa gasin jalaa qabamee ture sinii kennamuu kan dide hojjettanii kan sinii kennamuu dide akkasumas immoo hojjechaa jirtan mindaan keessa gasin jalaa xiqqaate akka sinii dabalamu namoonni barbaadan lafana kadhadhaa. Karaa qabda deeboo diyaaboo laabaa diyaaboo abboo dinqiidha Yesuus. Ani na ajaa'ibeera hojiin isaa. Ani kanan jiraatu Itoophiyaa yaa laabaa diyaaboo sagalee koo qilleensarra dabarse biyyoota biraatti geesse dhaloota baay'eedhaaf furmaata inni laachaa jiru na ajaa'ibeera. Ragabamtiin dhaga'u guyyaadhaa gara guyyaatti na dinqisiisaa jira. Dinqisiifachaan jira. Hara hojii keedhaaf gooftaa koo ulfaatu karaa hundumaasitu godhee ulfaatu sagalee koo dubbii afaan kootii ba'u kan kabaje sii ulfaatu hojii akka hojjetu kan godhe sii ulfaatu kana hundumaaf galatati fudhadhu hojii hojjetame hundumaaf galata fudhadhu ani homaayyuu miti ati kabaja ani homaayyuu miti ati ulfaadhu Yesuus maataa loodaa baalaa baadiyaaf karaa qabda namoonni kun qophaa'an afara kanadhaa. Qilleensarras karaa boorsaa keessan qabadhaa maayii doolaa ba'a namoonni boorsaa qabdan boorsaa keessan qabadhaa boorsaa kan hin qabne harka keessan kiisii keessa kaa'adhaa. Qilleensarras karaa duumessarras karaa milikkita adda addaa agarsiisan jedha Waaqayyo. Boorsaa isaanii keessatti milikkita adda addaa agarsiisan jedha. Laataanaa maajaalaa baarii aboo harka isaa irratti milikkita adda addaa agarsiisan jedha Waaqayyo. Keessa isaanii keessatti milikkita adda addaa agarsiisan jedha Waaqayyo. Raalaa boodiyaa baalaa baarii aboos karaa qabda qilleensarras karaa
dumeessarras karaa qabda karaa qabda karaa oo bala karaa qabda karaa dumeessarras karaa qabda karaa dumeessarras karaa qabda karaa qabda qilleensarras karaa qabda karaa dumeessarras karaa qabda karaa hedduu keenya guutuuf humna qabda kophaa kee gooftaadhaa maal dadhabde haleluuyaa karaa qabda karaa qabda karaa qilleensarras karaa qabda karaa dumeessarras karaa qabda karaa hedduu keenya guutuuf humna qabda kophaa kee gooftaadhaa maal dadhabde eetaaloola baajala baadiyyaboot karaa qaba waaqayyo karaa ittiin mindaa kee dabalu karaa qaba waaqayyo karaa ittiin isa jalaa qabame gadhiisisu karaa qaba waaqayyo karaa qaba karaatu jiran sin jechaa jira be karaatu jiran sin jechaa jira waaqayyo farsaa keessan dubbachaa jira raafatu lafatina malafa jala baadiyyaboos raalofatina makliba karaa qaba waaqayyo karaa ittiin gadhiisisu eebbake karaa ittiin gadhiisisu waaqayyo karaa qaba isa jalaa ibdate karaa ittiin dabalu waaqayyo karaa qaba karaa qabda karaa qilleensarras karaa qabda karaa ammananii maqaa Yesuus Kiristoositiin harka isaanii kiisii keessa kan kaatan milikkita addaa argan maqaa Yesuusitiin boosoo isaanii qabatanii kan jiran milikkita addaa argan dinqiinaa ta'u ajabaa jedhan ajaa'ibuma haa jedhan waaqayyo dinqii godhe haa jedhan waan qabatamaa ta'e amma argan laafatuu laafaa laafooti yaaboos maakatuu laafaa jaalaa baarii yaaboos milikkinni adda ta'e amma harka isaa irratti haa mul'atu milikkinni adda ta'e amma kiisii isaanii keessatti haa mul'atu milikkinni amma adda ta'e boorsaa isaanii keessatti haa mul'atu raalaafooti yaaboo laafaa baarii yaaboos mindaan isaanii haa dabalamu kan jalaa qabamee jiru gad haa dhiifamu ajajeera maqaa Yesuusiin akkaawuntiin isaanii duwwaa kan ture haa guutu maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin 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 haa guutu laafoo diyaabaaraa laafoo janaamaa diyaabos raalaabaa janaamaa laabaa jaalabaa diyaabos meekatuu dabaaraa laabaa jaalaba seexanaan kan qabame namaan kan qabame maqaa Yesuusiin gad haa dhiifamu maqaa Yesuusiin gad haa dhiifamu namaan qabamee kan jiru gad haa dhiifamu seexanaan qabamee kan jiru gad haa dhiifamu ajajeera gad haa dhiifamu ajajeera xonqolaadhaan kan qabame ajajeera digimtiidhaan kan qabame ajajeera hojii dukkanaatiin kan qabame gad haa dhiifamu gad haa dhiifamu bidda waaqayyooti gad haa dhiifamu harka waaqayyooti gad haa dhiifamu maqaa Yesuus Kiristoositiin seexanaan kan qabame gad haa dhiifamu harka namaatiin kan qabame gad haa dhiifamu namoonni baay'een eebba keessan kan qabe isinuma kudhan keessaa tokko mana waaqayyootti hin dhangalaastanii gootaraa waaqayyootti waan hin dhangalaasneef waaqayyoon waan saamtaniif saamamtanii jirtu waaqayyoon waan hattaniif hatamtanii jirtu waaqayyoon waan dhoowwattaniif dhoowwatamtanii jirtu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namoonni kudhan keessaa tokko guutumatti gombisaa waaqayyootti hin galchine kan keessaa tokko guutumatti gombisaa waaqayyootti galchaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u eebbi keessan kan qabame mindaan keessan kan qabame namoota baay'ee akkasiin inni kan kaanii seexanatu qabee ilma namaatu qabee ajajeera maqaa Yesuusiin gad haa dhiisu ajajeera maqaa Yesuusiin gad haa dhiisu ajajeera maqaa Yesuusiin gad haa dhiisu dinqiin ta'eera milikkinni adda addaa ammaa mul'atu wanti ajaa'ibsiisan wanti dinqisiisan jireenya isaa irratti ta'uu jalqabu ajajeera maqaa Yesuusiin haa ta'u ajajeera maqaa Yesuusiin haa ta'u ajajeera maqaa Yesuusiin haa ta'u ajajeera maqaa Yesuusiin haa ta'u
ajajeera dinqiinaa ta'u ajajeera wanti maalalleenaa ta'u wanti ajaa'ibsiisan maqaa Yesuusiin haa ta'u amanee dubbadheera maqaa Yesuusiin ta'eera ameen gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa dinqii waaqayyo sinii godhe ragaa ba'aa gooftaan sinaa eebbisu ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa eebbifamaa eebbaaf ta'a 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 maqaa Yesuus isin eebbiseera maqaa Yesuus wanti isin jalaa cufamee jiru haa banamu gaa'illi cufamee jiru haa banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin balballi gaa'ilaa cufamee jiru haa banamu 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 waldhabdeen gaa'ila jidduu jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hiikamu furmaanni haa ta'u jaalalli haa deebi'u jaalalli badee haa deebi'u maqaa Yesuus Kiristoosiitiin laabaadee anaamaa jaalabaadee aboos gadaamessi cufamee jiru haa banamu balballi hojii cufamee jiru haa banamu balbala hojii barbaada biroo adda addaa keessa kan jiran ammarraa jalqabanii baanii hojii haa eegalanii maqaa Yesuus Kiristoosiin baneera cufaa keessan baneera cufaa keessan baneera mi'aameenuma jedhaa fudhadhaa maaloo cufaa keessan baneera ana gammachuu miti kan dubbachaa jiru waaqayyo otoo sagalee isaa ergaa jira waan ta'e mee maqaa Yesuus Kiristoos cufaan keessan banameera arrarraa jalqabee banameera sa'aatii kanaa jalqabee banameera maqaa Yesuusiin banameera maqaa Yesuusiin banameera siniif ta'eera gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 9 yoo tan argachuu dandeessu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa eebbaaf ta'a homtuu qabeessin hin dhaabini darbaatii tarkaanfadhaa sagalee kana immoo kadhata kana immoo sheer walii godhaa namoota baay'ee bira haa ga'u namoonni baay'een itti hiikamanii namoonni baay'een itti fayyanii sagalee waaqayyo daangaan qabu kan dhaggeeffate hundumaa hin fayyisa kan dhaggeeffate hundumaa hin oolcha gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa jabaadhaa waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja eebbifamaa maqaa Yesuusiin eebbaaf ta'a ameen.